waaqayyo hunduma keenya nu haa jabeessu. Jireenyi ishii lafa kanarra jiraatu fixattee gara mana rabbii deemte waaqayyo immoo mana rabbiitti boqonnaa gaarii bakka Abrahaam Isaaq Yaaqoobitti boqotanitti nu haa boqochiisu. Hunduma keessanuu waaqayyo nu haa jabeessu. Akkuma beekamu kaatedraalli kun Eddisaatarra jira. Kaatedraalli kun akkuma beektan namootni adda addaa warri gurguddaan lafa kanatti boqotanii ካቴድራል ከናፊስ እድሳተ ገርጋር አከብሮተን ይሄ ካቴድራል እንደሚታወቀው በንጉሠ ነገሥቱ የተሰራ ታላላቅ አርቲስቶች የአገር ባለውለታዎች ትልልቅ ሰዎች ያረፉበት ስለሆነ ቅርስ ቦታ ነውና በዚህ ካቴድራል ደግሞ አሁን እድሳቱ አልቆ ዙሪያው እየተሰራ ስለሚገኝ ለቀሪው ልማት ሁላችሁም እገዛችሁ እንዳይለይ ለማለት ነው። ከነባ እንገልቀምኔ ሰኖቲ ሆና እንዲገኘው አቀዩ በቆጆረት ነው አይሙ ሰራ እንገልቀምኔ አባ ወይቻዲ ሰኖቲ ሆና ሁሉ ከተጣጣ አባ ኬኛ ሰሚረ ከንጅራቱ መካንኬ ገለቴፈሙ ሞቱማን ኬሩፉ ጃለትኬ ሰሚረ ተከተ አካሱመ ለፈረተተው ከኖገው ቢኬኛ ራኑ ከኒ ያከኬኛ ኑዲሲ ሙስከነ Satti non galchi marran olchi male musulman kan kidio ubnes garanis malabarana be naga irgama gabriel kulluda kirti dubaro maryam naga sinjanna yada ke tudurba oke dil dubaroda yada uta naga sifatu dubarto da ke sakane pamtera jika mesa kes kane pamedao kama dia ya nagaveti ko pagayo si wajinjro jalla tamail make gopta ke yesus kristos bra ara bi manu karadu buke jarra ke no akul kullesu mabarabratame ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን ይቅር የሚል በደልን የሚደመስስ አባቶቻችን ለሐዋርያት ስልጣነ ክህነትን የሰጠ ከልጅነት እስከ እውቀት ሳናውቅ በስህተት ስናውቅ በድፍረት የሠራነውን ኃጢአታችን ይቅር ይበለን። አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁም ከኃጢአት ማሰራ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ቀነኒ አዱኛ mana ishee jireenyatti itti galtee jirti. Akkuma argaa jirtanii kadhannaan ishees godhamee jira. Ishee mana isheetti kaleessa galtee jirti jechuudha. Wanti dhaamuu barbaade wanta kanarratti hunduma caalaa waaqayyoon dhugaa ishee haa baasu. Obboleettii keenya hedduu namatti dhagahamaa, nama biraa boqochuun osuma har'a wajjin jiran boru nama biraa dhabamuun waan xiqqoodhaaf balaa xiqqoodhaaf jecha jechuudha lubbuun ishee kan baatedha. Wanta itti baates immoo hanga ammaatti wanti beekamee hin jirudha. Odeeffannoon dhugaa dubbachaa jiranii karaa BBCtiin illee baay'ee darbaa jira odeeffannoon. Akkasuma immoo namoonni kadhannaa gootanii fi hundumti keessanuu galatoomaa. Maaliif ilmi namaa hundi keenyayyuu addunyaa kanarratti nafnu hundumtuu guyyaa eeggata malee addunyaa kanarraa deemuun isaan ooltu jechuudha. Garuu duuti ishee kun du'a addaa nutti taate jechuudha. Du'a addaa dhugaa waaqaa dubbachuu du'a addaa nas ta'e jechuudha. Mucayyoo kana maal akkasii bakka akka duuti haa cufee haa caaluu fi duuti ishee akkanatti fakkaata. Waaqayyoon dhugaa isheetti isaa baatu kan hafeefis of ajjees ta'ee kan namni ajjees ta'ee dhugaa ishee akkuma maatiin ishee jedhu dhugaa ishee uummataaf hin ibsima jedhamee jirama. Akka BBC irratti illee dhageenyatti jechuudha. Innaa akka barreeffama garaagaraatiin darbaa jiru irratti hin bahaa jedhanii jiru. Waaqayyoon immoo dhiiga ishee dhugaa ishee haa baasu. Isheen mana isheetti galtee jirti. Addunyaa xiqqoo tanaaf garuu nuti addunyaa har'atti wal jibbinee wal nyaannee wal ifannee ilmi namaa kun jechuudha. Hanguma jirru kanatti wal ifannaa jechuudha. Guyyaa wal biraa deemnu hin beeknu. Garuu hanguma jirru kanatti waan hamaa warratti yaadna jechuudha. Waan xiqqoodhaaf jennee lubbuu keenya galaafachuuf hinne jechuudha. Maaliif qananiin mucayyoon kun umrii waggaa 25ti. Baay'ee xiqqishuudha. Baay'ee xiqqoodha dhugaa dubbachuu fi umrii waggaa 25 kana keessatti barumsa ishee keessatti gubdee odoo isheen ammas hojii ishee qabattee osoo waan guddaatti bahuuf tattaafachaa jirtu addunyaa kanarraa boqotte jechuudha. Innaa mucayyoo kana immoo dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Moodelistiidha, namni hin beekne hin jiruudha mucayyoo kana. Akkasuma immoo uffata aadaa Oromoo mul'isuudhaan tokkoffaadha dhugaa. Baay'ee tokkoffaadha jechuudha. Namni suuraa ishee hin beeku nama hin beeku. Waa wayii ishiin boqottee jirti.
waaqayyoon jannataan ishee qaniisu kan ishee yoo haasa'an baay'ee nama guba. Maaliif ilmi namaa guyyaa dhalatu du'a, nutis guyyaa dhalannu duune, hundumti keenya guyyaa dhalannu duune jechuudha. Garuu addunyaa tan irratti waan hamaa walii yaadaa oolla malee jechuudha. Jecha wayii naffida gaafa wayii jechuudha. Viidiyoo isaatiin hojjedha waan baay'ee keessa kiyana gubee dhugaa dubbachuudha fi ani Oromoo ta'ullee baay'ee kiyyana of jibbe maaliif of jibbite jechuun keessan oolu dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Yoo ati har'a miciyyoon kun duute reefi ishiituu lafa hin ciifne gaafa suuraa ishii gaggaragalchanii irratti geeraran hedduu nama dhukkubsa jechuudha. Hundumaafuu akka hojii keessanitti waaqayyo isin haa kennu wannan jedhu hin qabu. Du'a ishii kana namni namatti gammadu garuu seexana malee hin jiru. Amantuma fedhe iyyuu haa qabaatu inni kiristaana ta'e, musliima ta'e, ortodoksii beetsee ta'e, waaqeffataa ta'e namni namatti gammadu ilma namaa lubbuu namaa tanatti kan duute kan gammadu seexana malee namni hin gammada jedhee yaadu. Garuu nama baay'eetu mucayyoo tana suuraa ishee gaggaragalchee baga duutee baga akkas taate namoonni jedhanii jiran hedduudha jechuudha. Garuu isheen mana jireenya ishee boruutti galteerti. Kan anatu jannata galchallee osoo jannata hin galtu odoo jannata iyyuu galtee keessaa baasallee hin jiru. Jannanni harka waaqayyoo jirti malee harka namaa abadan hin jiru. Osoo harka namaa jiraat ta'eetu ilmi namaa qaata addunyaa harratti ol fixaachuu ture. Garuu waaqayyoo harka jirti. Kan jannata si galchu, kan azaaba si galchus, kan jannata si galchus harka waaqayyoo jirti. Waaqayyo immoo firdii abbaa namatti faradu waaqayyotu namatti farada malee ilmi namaa namatti faradu. Namni namatti faradanii akka ofii keessanii ofitti faradan beeka. Namni du'a namaatti gammadan boruu maal akka taatan beeka. Har'a hin jirta, hin kofalta, hin nyaatta, hin dhugda. Sekendii daqiiqaa takkatti akkuma ishee kana gaafa dhabamtu waan baay'ee sitti dhaga'ama. Kanaaf namoonni isheetti gammadan akka hojii keessanitti isin haa kennu. Namni ishee gaggaragalchitanis akka hojii keessanitti isin haa kennu. Wanni hundaayyuu waaqayyotu hojii namaa kenna. Hojii isaa harkuma harka jira. Akkuma amantaa keessanitti namni miciyoo kanatti gammada. Dhugaa ani takkaa du'a namaattis gammadee hin beeku. Dhugaa du'a dhiisii miidhama namaa ittiin gammadu. Maaliif ilma namaa waan ta'eef ilmi namaa namatti gammaduun seexana malee ilmi namaa namatti gammadee dhiyaatu. Garuu immoo bara kana keessa ilmuma namaattu akka seexanaa ta'ee seexana fakkaatee jinnii fakkaatee namatti gammada jechuudha. Kanaaf miciyoo kanatti warra gammadan irraa hin dubbachaa jechuudha. Garra ishee itti gammadanis itti gadditanis isheen galteerti deebitee siin argan. Odoo immoo garuu deebi'anii nama arganiiti. Osoo deebi'anii nama arganiiti. Osoo deebitee agartee nama gammachuuf gadda ishee addaan baasaa jiru agartee hedduu tokko natti tola. Garuu maal godhatee nama sii gammaduuf nama sii gaddu hin beektu. Miciyyoon tun biyyee ishuun qammasne gana suuraa isheetti irra taa'anii gaggaragalchanii irratti taphatu jechuudha. Lamannanyaan gammada abbaan gammadanis namni du'a namaatti gammadu seexana malee sidas hin jiru. Isinuu seexana warri namatti gammadan seexana si jammari. Kanaaf hedduu tokko nama gube wannaan ishee jechuudha. Maaliif irraa dubbatti jechuun keessanii ol obboleeta koo. Maaliif seetanii irraa dubbadhe hin jira. Ragaa malee irraan dubbadhu. Waa malee irraan dubbanne waan ta'eef. Sagalee isiniifan sagalee fi barreeffama inni akkas baga duutee baga akkas taate jedhamu isiniif hin maxxansa. Akkasuma irratti naasaas. Deebisee immoo kan amma anatu jannata galchaa kan jedhu kiristaanni jannata hin galaayi kan jedhu isallee sagalee isinii fida. Dhugaa waaqaa jechuudha. Nuti garuu amantaadhaan wal qoodan taanaan amantaaf kutaa wal qoodan taanaan osoo akka warra miidiyaa ta'e qaata'u Itoophiyaan keenya barbadaa'ee bada. Garuu akkasii miti. Dubbiin akkasii miti. Dubbiin akka miidiyaa kanaa miti. Akka biyyatti ertu jechuudha. Maaliif amantaa namaa jeequun gaarii miti. Amantaa namaa xiqqeessuun gaarii miti. Hoolaa jala taa'anii, kushiinaa arabaa keessa taa'anii, biyya gurguddate keessa taa'anii waan akkas amantaa namaa jeequun abadan gongumaa hin danda'amu. Maaliif abbumti fe'ee yoo waaf fe'eeyyuu amane mirga isaati. Kabajjee jiraachuudha wajjin nuti ilma namaati waan ta'eef.
Kanaaf waan akkasii kana isiniifin fide sagalee isaa jechuudha waa malee hin dubbanne garuu wal taazzabuun gaariidha. Silaa hin dubbannaa dubbachuuf sa'aatiin kun sa'aatii badduu ta'e beektanii maaliif dubbachuun illee sa'aatiin kun hundumtuyyuu akkuma amantaa isaatti sooma waan ta'eef keessattuu sooma ama soomni kiristaanas hin jira soomni musliimas hin jira kana keessatti immoo nama tokko waa jechuun nyaata qofaa miti kan sooman ijoollee ani kanan jedhu ani dhugaa hedduuta kana maal nyaata qofa soomtanii warri nyaata qofa soomtan kun maaldha nyaata qofaa miti ijoollee kan sooman akka amantaa keessatti nyaata qofaa miti kan sooman waan hamaa dubbachuu dhiisuu ija waan hamaa waan iji waan badduu akka laalle irraa goruu afaan ofii kun akka waan badaan dubbanne dhooguu foonuma kee kan of qabdee dhoorguudha akka foon kee kun wannaan jennuyyuu soomu jechuudha. Kanaaf garuu ani beeku kan keessanii gurri keenya kun akka waan badaan dhageenya irraa of garagalchuudha garuu miidiyaa kanarratti baay'ee tokko agarree jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo addunyaa xiqqoof jettanii waliin arrabsinaa addunyaa xiqqoodhaaf jettanii amantaadhaan kutaa waliin qoodinaa. Kanaaf waan malee hin dubbanne waan ta'eef isiniif fidamee viidiyicha sanii gaafa san maal akkasin jettanii ijoolleen musliimas ijoolleen kiristaanas waaqeffataas hundumti keessanii jechuudha. Maaliif nuti waliin jiraanna waan ta'eef nuti walii amantaa namaa kamiyyuu hin kabade. Abbaan waan feetti amanu anaaf miti kan amanu. Obboleettiin tiyya waan feetti amante anaaf miti kan amanu. Hundumtuu jechuudha. Hojii harka waaqayyoo jira. Kasii kennu murtee kasii kennu waaqayyo. Annaa kanaaf obboleewwan kooyi kanas hin jechuu barbaada waa'ee isheetti irratti waan baay'eetu ta'ee waan baay'eetu ta'aa jira waan baay'eetu dhagahamaa jira waa'ee mucaa du'a mucaa taarrattuyyuu nutuyyuu baay'ee waan baay'ee addaan baafachaa irra jechuudha. Kanaaf mee aga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii kaata viidiyoo kanaan waaqayyoon jannata asiyaa qananiisu qaraniitoo waan biraa waan hin dubbadhu qabu.